Magaalaawwan hundaan ga'oomsuun kenna tajaajila guutuu ta'e hawaasaaf kennuun ni danda'ama jedhan kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa. Bulchiinsi magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii Galaan Guddaa fi Sabbataatti pirojektoota misoomaa hojjetaman eebbisiise. Magaalaan Shaggar kilaastara Sabbataa kutaalee magaalaa Furii Galaan Guddaa fi kutaa magaalaa Sabbataatti pirojektoota misoomaa baajata mootummaa humna waloo fi hirmaannaa uummataatiin hojjetamanii tajaajilaaf banaa ta'an eebbisiise. Pirojektoonni misoomaa eebbifaman kunneenis misooma koriidarii mana qusannaa abbaa darbii afurii, mandara moodela, mana barumsaa bu'uura baruu, giddugala qorannoo fi buufataaleen fayyaa kutaa magaalaa sadan keessatti ijaaramanii xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'an kanneentu eebbifame. Jiraattonni kutaa magaalaa Furii Galaan Guddaa fi Sabbataa kanaan dura sababa bu'uuraaleen misoomaa guutuu hin jirree fi tajaajila gahaa argachaa akka hin turre himanii wayitaa ammaa garuu bu'uuraaleen misoomaa rakkoo keenya furan waan ijaaramanii fi furmaata argachuu dandeenyeerra jedhan. Baay'ee rakkina ture. Daalatti deemnaa, alamganaa deemnaa, geejjibni hin jiru naannoo kana. Saaxila baay'eedhaaf ulfa yeroo hin taaneef saaxilamaa turre. Amma mootummaa keenyas galannaa ga'u, hojjettoota keenyas galannaa ga'u, mootummaan keenya nuuf haa jiraatu. Asitti uummata asitti rakkachaa jiru, dararamaa jiru, deessuu du'aa jiru, laalee iyyafatee ganda kanaanaa kana dhufee kanan hojjechuuf baay'eetti gammannee jirra, baay'ee gammanneerra. Mootummaan keenya nuuf haa jiraatu, moo'ee bara baraan nuuf haa jiraatu. Waan hundaa beeknee fayyaa keenyaaf iddoo kenninee dhala keenya kan gara booda uumamaniif illee dhaloota haaraa kana karaa natti fiduudhaaf waan hundaa barannee kan akka seera fayyaatiin seerri fayyaa karaa ittiin ajajuun kan haati tokko dhaloota haaraa gara natti fidu guyyaan itti ta'u nuuf banamaa jira guyyaa kana ka'ee jechaadha. Rakkoo guddaa keessaa guyyaan itti baanee guyyaa har'aati waan baay'ee jijjiirama guddaa jira. Rakkooleen suukaneessan kana dura darbasan guyyaa har'a galata itti ibsinuudha. Qaama isa kana nu hundeesse guyyaa itti galateeffannuudha. Guyyaa karaa ifaatitti deemnuudha. Kanaan dura mana barnootaa dhabuu keenyaan ijoolleen keenya isaan kan manneen barnoota dhuunfaatti isaan kan immoo iddoo biraatti deemanii barachaa turanii manneen barnootaa naannoo kanarraa baay'ee faffagoodha. Haa ta'u malee manni barumsaa kun mana barumsa bu'uura boruu baay'ee piroojeektii guddaa yeroo gabaabaa keessatti hojjetamee xumurame fedhii hawaasaatiin kan hojjetamee fi baay'ee kan irratti gammanne ta'uudha. Hawaasni illee cina dhaabbannee akka hawaasaatti cina dhaabbannee waan deeggaruu qabnu hundumaanuu deeggarree manni barumsaa bareedaan kun akka ijaaramu taasiseera jechuudha. Ijoollee keenya bakka fagoo geessinee geejiba baasneeti manneen barnootaa fagootti geessinee ijoollee keenyatti oolfachaa turre. Amma garuu ijoollee keenya manaa baafnee manumatti akka isaan dhufanii baratan baasirraa illee nu saaxileera jechuudha. Baasirraa nu saaxilaa lammaffaa ijoolleen afaan isaanii akka iddoo kanatti barataniif illee gahee olaanaadha taphata jechuudha. Maaliif manni barumsaa kun mana barumsaa afaan Oromootiin tajaajila kennuudha waan ta'eef manni barumsaa kun illee akka ijoolleen afaan dhaloota isaaniitiin afaan isaanii hiikkataniif illee gahee olaanaadha qaba waan ta'eef tokkoffaa fageenyarraa walabamneerra lammaffaan immoo baasirraas walaba taaneerra jechuudha mana barumsaa kana iddoo kanatti argachuu keenyaaf. Gama biraatiin namoota harka qalleeyyii fi kutaa magaalaa sadanuu keessatti manni qusannaa abbaa darbii afurii ijaaramuun dabarfamee kennameera. Harka qalleeyyiin carraa kan argatanis gammachuu itti dhaga'amee ibsataniiru. Ishiinaa namaa kadhadhee tan keessa jiraadha. Ijoollee shanii wajjin gakkadha. Isii jijaame wajjiniin isa makiinaan gaccaamee mataan dhukkubu wajjiniin rakkataa bahe. Amma immoo rakkina keessaan bahe kana argadhe. Waan hin argeen beene na agarsiise mootummaan koo. Kana laalanii na bira dhaabatanii Shaggar kana naa kennuudhaaf baay'een itti gammada. Rakkoon isa mudate isarraa ka'ee carraa mana barumsaas mara waraanii wayin deemu ijoollee qaroo dhabeessa ooleeti kan galu. Rakkoo sanarraa ka'ee ammoo mana gandaa keessa turreeyyuu mana gandaa sana immoo sababa misooma koliidariitiin kan nurraa ka'ee jechuudha. Nakiraa keessa jechuun nama kan keessa jiraatu irratti baay'ee nama akkasii namni feene hin jira jechuudha. Nama akkas ofiisaatti waa danda'ee nyaachuullee waa ofii shintibeetillee fayyadamu humnaa ol waan ta'eef achirratti yeroo baasnee gashinillee ofiisaatti shintibeetillee alatti gizee fayyadamullee baay'ee humnaa ol kan ittiin arrabsamaa turre jechuudha. Kanaafuu ammoo galata rabbii namni hojjetee bahee yeroo galutti mana itti boqotu argatee taana waan guddaadha jechuudha. Kanaafuu baay'een gammadee. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa magaalaa Shaggar Obbo Abarraa Baturee akka magaalichaatti hawaasa fayya buleessa sochii hawaasa dinagdee keessatti shoora isaa baachuu danda'u horachuu fi kellaa fayyaa fi buufataalee fayyaa birrii biiliyoona 6.3 oliin ijaaramuu himanii kutaa magaalaa Furii fi Galaan Guddaatti eebbaaf qaqqabsiisneerra jedhan. Bara kana magaalaa Shaggar erga hundaa'ee booda piroojeektiiwwan buufataalee fayyaa 10 ta'an
hospitaalota jalqaba sadarkaa jalqabaa lamaa fi hospitaala sadarkaa jalqaba waliigalaa tokko akkasumas immoo keellaa fayyaa 22 ijaarree tajaajila abbanaa gochaa jirra jechuudha. Waliigala maallaqa isaa gaafa laallu qarshii biliyoona 6.3 magaalaa Shaggar hundaa'ee booda dhaabbileewwan fayyaa gosa adda addaa hirmaannaa uummataatii fi bajeta mootummaatiin magaalaa Shaggar keessatti hojjechaa jirra jechuudha. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa magaalaa Shaggaritti bara 2017 kana keessatti piroojektonni misoomaa 884 ijaarsa eegaluun 308 xumuramee eebbaaf qophaa'u himan. Shaggar bara kana qofa piroojektota 884 caala hojjechuuf kara hojii seenee kana keessatti 308 xumureera. Shaggar mul'ata guddaa waan qabuuf hojii hojjeta keessatti baay'ee isaa yoo laaltan seektaroota 20 caala piroojeektii qabatanii hojii bu'aa qabeessummaa ta'aniirra. Magaalli gama hundaan yoo ga'umtee kenna tajaajilaa guutuu ta'e hawaasaaf kennuun ni danda'ama kan jedhan Dr. Tashoomeen namni egeree qabu uummata isaa fi waan guddaa hojjechuus ni danda'a jedhan. Magaalaa keessatti magaalli cimaa yoo ta'e tajaajilli jira. Magaalli cimaa yoo ta'e teknooloojiin jira. Magaalli cimaa yoo ta'e dorgomummaan in jira. Hojii kana yoo hojjennu egeree keenya waan laallee fi egeree odoo hin qabaanne hojii kana fakkaatu hin hojjennu. Kanaafuu